Dheengadda guyyaa lama moo sadii dura yaada wayii isinii dhiyeesseen ture. Sarraateenyaa mana dallaalaatii fidachuufanii mee maal jettu jedhee yaada isinii dhiyeesseen ture. Maashaallah alaykum yaa komantii keessan komantiidhaan walitti deebinaa. Mee fide moo dhiisee kun akkuma argitan kana fakkaatti kan isinitti agarsiisu ta'a malasiillee jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kabajamtoota hordoftoota Saalihaa MTube jirra jirtuu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu inshallah. Egaa mee nama akkamii argadhee nama akkamiin fidee isinitti agarsiisa jedhee akkuma waadaa isinii seenee kunoo fida qabadhee dhufeen jira. Garuu komantii keessan jechuudha. Subhanallah waa'ee tokko nama ajaa'ibaa irra guddaa moo yaanni nama baay'ee wal fakkaataadha. Tilmaamni keessan jechuudha. Mi'a bilmi'a jedhu. Kunoo kana fakkaatti buna dhugaa jirra teenyee. Viidiyoon kunii isiin akka kaleessaa dhuftee akka hadhaa ganama isaati jechuudha. Viidiyoo kana waraabee teenyee buna dhugaa ganamaa. Viidiyoo kana waraabee ittimee akkasii jedhee ittimee tan nama baay'ee si argame rakkoon qabu jettee ndoomin gammaddee akkasitti kunoo viidiyoo waliin hojjenne jechuudha. Salaamtaa isiniin jettee turtee haasofnee turre achirratti sagaleen hin dhaga'amuuf isa sana irraa aqeessa kana sagalee haaraa irratti qabaa jira. Akkasikaa kana fakkaatti mee maal jettu isinii akkuma gaa akkas jedhee yaada isinitti himnaan yaada korratti akkas jettan himee immoo ilaalaati mee faradaan isiniin jedha jarri komantii kun tasawaa argu. Akkasiin inshaallaan illee guyyaa lamman sadan kana keessatti hamman argee isinittan himaa yaa'u namni ni beeksisa jechuudha ijaan iyyuu hamma ta'e wahii. Qalbiin namaa kunis waa namatti himti. Ijji ilaaltee qalbii waan namatti himti jechuudha. Akkasii mee maal jettu isin maal fakkaatti? Ana akka kootti yeroo mana dallaalaa sana deemu mana dallaalaa lama dhaqee sadaffaa irratti jechuudha ijoolleen amaraacii wal bira jijjiru. Na awwaluma dallaalichitu bakka ijoolleen hangeessinii ijoollee kiristaanaa lama jiru. Jimmaan keessa badaa tokko taatee haan jechuudha jarri dallaalaa eessa jimmaa hennaan boo. Jimmaa keessa sarraateenyaa kennuun hin ta'u borga nama fiiskee fida hundinuu jedhanii didan jechuudha. Nama aliifumee kottu rakkoon qabu ijoolleen lama wayii kan jimmaan keessa galuu barbaadanu jiranii kan jimmaan malee jedhanii taa'aaran ijoollee kiristaanaati. Kiristaana sii taatee ennaan rakkoon qabu meenan ilaalaan jedheen dabuubii ijoollee lama afurtu jiruyyuu lamaatu manachi jiruu dhufanii naa dhaqeen jiraan haasa'ee. Tokko afaan ni beekti tokko oromiffas amaariffas hin beektu afaan jaraa malee waliin haasa'ee siin kunis teessee jirti. Naani jara sanaan haasaa dhaqee keessi kootti nan gammanneeru mana akkanatti ilaalu jechuudha. Hojiis ni beeku kanaan duras mana namaa galanii bahanii na badaa tokko gammadan jechuudha jirri lachuu tokkoon keenya fudhatte jedhanii baay'ee tokko gammadani. Naan garuu jara sanaanatu mana haasa'u isii kanarra ijjikoo bu'ee. Isiin sunu akkamiin jedheen isii fataatu jedhanii yoomeen jedhee waliin haasaa gaadhanii isii kanaa walitti nu dabarsanii. Egaa kaleessaa isaa biyyaa baatee haaraadha mana namaa galtees hin beektu hojiis immoo gaa barsiisuudha maamnaa rakkoon qabu meedhee waliin haasofne. Egaa isiinis illee yeroon jara sanaan haasa'u lumatti fuullee teessee ija keessan ilaalte jechuudha isiin kunnaa. Isii kanaa waliin haasofnee walii gallee damoozinii siidhaa kaffalamullee achumatti walii galamaa kan dallaalaadhaa achitti koomishiniin kaffalamaa 3,500 kaffalama jechuudha. Sarraateenyaa tokko fudhachuudha dallaalaadha. Kan ji'a ammoo isiidhaan achumatti walii galama hammanatti kaffalaa siidhaa teesseetti akkasitti isii kanaa fudhadhee galee. Yaa nama abbaa manaa qabu nama maatii qabu ijoollee 3 qabdi abbaa manaatiin wal loltee biyyaa baatee erga abbaa manaa jalaa baddee torbii tokko jechuudha. Siinoo baddee dhufte maaliif viidiyoo irratti baastee hojjettan immoo waa tokko rakkoon qabu tumanni natti dhufeeyyuu tumanni bakka hin jiru baree dhufeeyyuu wayitu giddiin itti na kennaa maal waan akkasii jette jechuudha. Ofitti amanamummaa guddaa qabdi akkasii. Egaa alhamdulillah bareedduudha jechuudha. Amman arge kanatti homaan jettu namummaa qabdi.
hojii waa tokko rakkoon qabu bultii keessaa baraa dhufti. Namummaa qabdi qaamee ilaala isiniyyuu murteessaan jedha. Jijjiirra koomantii ilaalaati murteessaa ammas yaada keessan lafa kaa'an isiniin jedha inshaallah. Egaa akka wanti tokko akka fuulleetti sodaatanuu miti. Waa hundumayyuu waan qalbiin namaan jedhe tokko ilaaluudhuma gaariidha. Alhamdulillah rabbiin egaa nama gaarii natti qabeedheetuman rabbitti tawakkalee dhaqee hanga yoonaakaa alhamdulillah. Yaa wanti sodaatamu silas ijoollee dhumatti gatanii bahuu waan akkasiiti. Isiin immoo nama ijoollee 3 qabudha. Maalis ta'u jechuudha. Ijoollee durbaa wayyu durba siireef geggeessu yookiin immoo waan hin heerumne wayyu amma ta'e dhugaa dubbachuuf jechuudha. Isiin kun hamma ta'e mana ofii dhuunfatti argiteetti ijoollee qabdi. Dhibbatti ilmoota amananii dhiisanii deemuu nis gaarii miti. Garuu bultii keessaa hundinuu ilaalamaa dhufa. Garuu hamma yoona alhamdulillah bareedduudha. Egaa mee yaada keessan koomantii